ati nijira. Yo barbade qubsa si deebisuuf qophii. Al hadisni yoo Quraana irratti hundaa akkamitti hadis ammoo akka ragaatti akka dhiyeessita baabiyya. Lakki akkasii miti. Ati kitaaba kana karaa saayinsaawaa bira gaameera karaa saayinsiifaa kana gaariidha beektaa. Karaa saayinsaawaa bareedaadha. Okay bareedaadha. Ati ani gaheen tiyya ani doktora ogeessa fayyaati ati gaheen tee maali? Waa'ee Quraanaa sofna kan baabiyyaa. Exactly ni asofna. Khara barbaaden kara saayinsiitiin ati gaheen kee maali obboleessa koo? Saayinsirra maal barate waan ati barateen sifaan haasawa. Abu Muaz amma hamdiin bakka waa biraa keessa galaa jira beektaa waa biraa keessa galaa jira hamdiin kun jaljalisa beektaa. Ati gaheen kee maali jedhe gahee kee gaafa bare gahee keessaniin si wajji haasawa. Yoo ati nama ogeessa fayyaa takkaa doktora taate akka doktoraatti si wajjin haasawa. Akka hin deebine inni kun hin deebine. Waan doktorri beeku. Yooni fi Abu Muaz. Ustaz Abu Muaz waa biraa keessa haasaa jira beektaa inni kanuma jajallisa bakka hamdiin akkanuma dhugaa. Anas na didde ani gaafii biraallee sin gaafii biraallee qaba beektaa. Ustaz atummaan uume yoo gara saayinsiitiin hin fadhajee inni saayinsirra waan beeku nu gaafadhume saayinsirra doktora moo qorataa hawaati moo inni waa'ee embriyooloojii irratti gahee qabdamoo waa'ee jeenetiksii irratti gahee qabdamoo waa'ee gartee uumama urjiiwwaniiti moo waa'ee qilleensaa dachii fi samii waa'ee gaarranii irratti moo waa'ee bishaan laggeen yaa'u irratti gahee qabda ogummaa qabdamoo waa'ee gartee maalii irratti ogummaa qabda obboleessoo waa'ee sanii wal qabatee kanan gaafadhu waa bira kana tuftu waa bira. Maal wanta akkasii dadhabnee irra rafna bakka hin deebine gaaffii lamaan isaa kun gaaffii biraa sadaffaa gaafachuu danda'a. Amma okay faalluma kana okay kanuma si gaafadhu wangeelaan alatti Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu naa mirkaneessi. Wangeelaan alatti Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu naa mirkaneessi. Mirkaneessuu nan danda'a fakkeenyaaf biyya Israa'el otoo deemte dhaggeeffadhu. Raga Yesuus Kiristoos waaqa kan jedhu qaama Yesuus waaqa jedhee murteessee wangeelaan alatti naa kan. Israa'eloonni arganiiru, ajjeesaniiru, awwaalaniiru. Maarree wangeelaa ala siin jechaan jira. Qaamaan deemtee cheekii gochuu dandeessa. Qaamaan deemtee. Qaamaan Suudi Arabiyaa dheeyitee Quraanni akka jecha Rabbii ta'e Quraanni kana Muhammad irratti be biyya Arabaa. Jecha Rabbii ma dhaggeeffadhu. Qoyika jecha Rabbii mitiin jennaan. Qoyi jecha Rabbii mitiin jenna dhaggeeffadhu. Qoy ustaazani jecha Rabbii mitiin jenna jecha Rabbii mitiin. Yesuus Kiristoos wangeelaan alatti qaama Yesuus waaqa jedhee waaqessu naa fidi. Gaafiitiin hin deebisnu meelaame ustaaz wanta hin jedhin sitti hima. Sansi gaafadhe saan fitin because mata duree kiyyattiin achi deebi'a. Hagguun si hojjaa sa'u hagguun kophaa sa'u gaafiin qabeet. Waan sin jedhe wangeela kee matsaafa darbee 60 na dhaggeeffadhu kaa qoricha. Wangeela 66 alatti Yesuus qaama Yesuus waaqa jedhee murteessa. Ustaaz akkana miti la gaafii koo ani Quraanni sagalee waaqaa miti hin jenneen. Anan jedhee samiirraa bu'uusaa dhuguma samiirraa akka bu'e. Nuti Quraana achi maalitti goona horee bakka hanqama sana mannaanu goobas gahee barbaadu. Oshi gaaffii sadaffaa. Haragaree Urufaa. Deebisi ati qaama Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu wangeelaan alatti qaama isa waaqa jedhee gartee mirkaneessanaa himi. Maal yeroo sin gaaffii na gaafachaa turtan inni koo gaaffii sin hin gaafanne amma yeroo itti gaaffii gaafatudha. One negative them similar to education gaafuma kee ka fakkaatu. It's not. I have to ask now. You know, it's my time. I have to ask now. Nante waa meeqa na gaafachaa turtan. Laal amantiite based on your Bible. No, waa'ee amantaa koo miti amma waa'ee amantaa keessaniiti kan gaafatamu. Amdi hojjaasa yookaan nu gadhiisi borokootti firra. Jechuun I can't do that. Naa hojjaasoo yoo dandeesse waa'ee dhimma saayinsii irratti gahee keenaa ibsuu dandeesse. Hamdiin jallista kaate ishi seeraa naasaa isee wajjina naasaa hin jallisiini. Ani seerumaanii naasaa loko waan takka waniin si dinqe ani sitti dheekkamaan jiru bar. Hamdii koo an sin jaalladha dhugaa rabbi garuu maal goota beektaati hin jallista kun akkanuma jallisee argitee hin qabdu. Yo jallaa barbaada. No. Lakki. Ati gaafii ani gowwaadha kana seema yoo samiirraa bu'ee yoo
Kitaabni barreeffame akkamitti samiirraa bu'a? Akkamitti si amana kana? Ani gaafin ati na gaafatte tun gaafii jallaadhaa jettee fitti amantee na gaafatteemi? No, ani gaafii sirrii. Ustaad dhaabbadhu nuti takkaatu quraana jechuun qiraa quraana jechuun siif hin galle maal isaati kitaaba gartee kan harkaa qabnu kana quraana jechuun jechi quraana jedhuun dubbii gartee bu'ee maadira waraqaa irratti barreeffame waraqaan hin jirtu loohii gaafa gartee Yesuus wangeela barsiisuu jettanis gartee dubbiin ni barsiise santu gartee waan ni ta'e malee waan jedhu wangeelli kee Maatiyos 18 boqonnaa 11 ilmi namaa isa badii olchuuf dhufe jedhe Iyyesuus kafoon qabu kana gabbu'ee lafarraa samiirraa. Kanaafuu Maariyaam Yesuus hin deennemi. Akkamitti samiirraa bu'ee yeroo jedhamu akkatti immoo dubbate. Ilmi namaa isa badii olchuuf dhufee jedhe. Ilmi namaa ustaaz amma gaafiitiin hin deebi'u gaafiin koo gaafiitiin hin deebi'u ustaaz yoo gaafii deebii qabdu ta'e deebii qaba yoo qabdan ta'e immoo hin qabnu. Na dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos kan foon qabu kan guddaa hakittaannate guddaan kun fitsum sawiin kun ilmi namaa waa'ee quraanaa si gaafadheen waa'ee Yesuus natti deebistaa ustaaz. Quraana kana dhamanu maarree buufame gojaan waan si gaafadhu ilmi namaa. Yoon isa kana si deebisa naa deebistaa. Yoon isa kana si deebisa naa deebistaa. Afaan hin dubbate ka please maa nama jeeta please bilaa aleek waan jedhe Yesuus Kiristoos kan foon qabu ka amata 30 kan kittaannate kan nama guutuu ta'e kun waaqarraa gabbu'e. Waaqarraa gadi bu'e akkatti inni waaqarraa gadi bu'e sittan hima ustaaz. Akkatti bu'e. Naan jedhi Luqaas tokkoffaa samiirraa bu'e sin jechaan jira samiirraa bu'e. Yesuus Kiristoos kanaafuu Yesuus Kiristoos qaama Maryamaa keessatti kan dhalate hin jiruumi. Dhaggeeffadhu ka ustaaz dhaggeeffadhu Luqaas boqonnaa tokko yoo dubbiste guutummaa guutuusaa akkatti Yesuus Kiristoos dhufee foon uffatee akkatti uffatee siin jenne goobasi an akkatti uffatee jedhe wangeelli ka jedhu ilmi namaa jedhe ilma namaa jechuun nama akka kiyyaa kana kuno kanuma nama kan jedhu kan foon qabu. Wangeelli quraanni tokko miti mee akka namitti sitii kamiti ka ustaazaati ustaaza quraanaati maleeti ustaaza wangeelaa. Oricha afaan Arabaas dubbachuu jira. Ilma namaa jechuun kuno kanuma mee kanuma kana foon qabu kana. Wanni kun garuu afaan Oromoo ilmuma Oromoo maaf hin buuneen gaafii gosa kana. Ani nama akkasii daayivers na goote kanaan use godha. Waan siin jedhe ilma namaa jechuun ilma namaa jechuun uummata Afrikaa hin bu'u. Maal akkamitti nuti uffata waaqti kun? Akka deemna keessaati. Obas deem jaldeessa fayyaan qaba. Qoricha jedha qoricha barbaada. Eega rabbiin islaamaa nama tuffata afaan oromootiin hin buusu faja'u taate dhiiroo waaqayyoon kiristiyaanaa maalii fi afaan aramaayikiin Kiristoos Yesuus irratti macaafa barsiisi jedhee irra buuse. Hamaaliif itti hime? Exactly. Afaan aramaayikiin barsiisaa ture. Afaan Amara miti, afaan Oromoo miti. Ilaha jechaa ture Yesus Kristos. Ilaha. Afaan Arabatiin Allaha. Afaan Aramaayikiin ilaha. Haati saatis. Isa wata abdi. Abdi ni jira natti bakkaati yaa. Inko. Inko jirta abdi. Rafensa. Sababtanaaf ilaha jechaa ture. Rabbiin Quraana kabajamaa keessatti waa'ee dhimma afaan Oromootiin bu'ee fi afaan kaaniin bu'ee tiksii ayata tokkichaa kana dubbadhee isinii kanna. Rabbi akkas jaa suuraa Ibrahim suuraa 14 ayata 4 irratti beektaa rabbiin kun gaariidha. Wallahi gaariidha rabbiin kun addan namaa baasa beektanii ijoo. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا برواهن إرجنا يا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى التسليم محمد يا محمد كيا برسدرة وإرجما راتك كل نرجنه إلا بلسان قومه أفان ما أمتان اتأرجو سنين ملء أفان براتي واتين أرجنه مالف ليبين لهم يا محمد يخيا إرجمان سدورة إرجتك كل
hoggaanin ergu ummata tokkotti gosa takka saba tokkotti gaafaan ergu afaanuma saba saniitiin itti erge malee afaan biraatiin miti. Afaanuma saba saniitiin ergee je sababni isaas liyubayyina lahum akka ergamichi sun gartee ergaa teenya hujii teenya isaaniif adda baasee addeessuuf jecha. Because Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoni fi inni arabate he garu ergan isarrabbute afan oromo taate a'jabiyyun wa hada arabi ittijanum manni hay sabo nabiyyin kun araba wanni ni aso mo oromo wan ajamati wan afanutin dhageenyi aso namni kun malte mal hasawa janin fakkenyaf ganda inni khaysa dalati khaysa ganda arabati osoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbin dandeyan hunda dandeetii sammale qabusun afaan oromootiin quraana rabbuse dhufe afaan oromootiin osoo Nabi Muhammad Qurayshi rakkare Qurayshi afaan oromoon dhageessu hin beetulle me akkamitti ummata saniif ergaa tana addeesuu dandeya hin danda'u. Jesus Christ peace be upon him osoo fi ummata Israa'ilitti afaan aramaikiin haasa'uu dhabaatee afaan amaaraatiin osoo haasawe indee naachuu salaam naachuu Allah way እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል anga afaan jara kanaas beeku beektanii akkasitti duuba osoo afaan sidaamaa kanaan itti haasawe warri Israa'ilootaa ni beekanii kaman shaqii dakhallaaqii barraqii akka jaan firra deemnu afaan Israa'il khaakaa kana guddata deemu majaaniin nutin baynu mala sana michu maja tanaf illa bilisan qawmihi ergaman hundinu afanu ummatati ergamusan qofan ergama akka erga rabbi addam baase isanif addeesuf jecha khuni namati ulfaachun qabu yesus arrantane yodufe yesus akam bulteyoten kalma silale hanamni khuna afan kama sa umasinja turjumana barbada masabalo turjumana barbada amal jani sa ustaz turjumana sun masabalo mal jaranin masabalo masabalo himbe hoya simabalo fayyadebu simabalo hareti simabalo barbad inu sanimiti Jesus Kristos afan amara fi oromo danitti asomiti nami takkas dabate gafa inni samirra dufe ya kristan obbolew ta khenya kha kristana me wan takana ubada yo Jesus dufe mal jette yamta makasa Jesus jettamo Jesus jettamo Yesu jettamo Masih jettamo Yeshua jettamo Jesu jettamo mimal jettiyam yo Jesus jetten faranjin Jesus jettin be khunni Jesus yo jetten oromo nakan Amerikas ja Jesus okay khara Kenya Tanzania Uganda Zimbabwe Zambia khara khanati Yeso janin Yeso tibbe khana mekhun arabni le Yesu jan Yesu ittisifin beekh haya mimal jette yamtati maqan hati sabaftef kharabbin basef Yeshu wallahi lazim haya mimal jette yamt yo Isa jetteni rawiyada because Rabbi Qur'an ghaysati Isa je